erga aangoo qabatee hanga yoonaa reefu waggaa 2 walakkaata. Turtii aangoo isaa haga yoonaatti garuu yaaliiwwan ajjechaa garaagaraa 20 ol irratti gaggeeffameera. Kana jechuun ammoo giddu galeessan guyyoota 45 keessatti yaaliin ajjechaa tokko irratti gaggeeffameera jechuudha. Ajjechawwan 20 irraa ammoo haala akkaan nama dinquun haguma xiqqoof hafuu danda'eera. Yaaliiwwan kana hundaa yaaltee kan milkii dhabde Faransaay ta'uun kan amanamu yoo ta'u, ammallee gocha ishii badaa kanarraa abdii hin kutanne jedhameera. Torbuma dabarsine kana keessas yaalii ajjechaa isa jabaadha jedhamee 21ffaa Ibraahim Traoré ajjeesuuf gootee jirti. Milkaa'ina yaalii ajjechaa kanaaf ammoo nama jabaa fi beekamaa uummata Burkina Faso hunda biratti dhageettii guddaa qaba jedhamee fayyadamteerti jedhameera. Yaalii kana milkeessuufis baasii doolaara miliyoona 20 ol baafteerti. Kan dubbachaa jirru waa'ee pirezidaantii Burkina Faso dargaggeessicha Kaapiteen Ibraahim Traoréti. Buutuusaa qabanneerraa itti dhiyaadha. Bitti Burkina Faso walumaa galattuu baay'ina uummataa miliyoona 21 kan qabdu yoo ta'u, kana keessaa uummanni miliyoona 2 ta'u buqqa'ee magaalaa guddittii biyyattii Ogaaduuguu kan jiraatu yoo ta'u, isaanis deeggarsa mootummaa kan eeggatanidha. Gabaabumatti haalli kun uummanni abdii kutuun biyyattiin diigamuuf yeroo qarqararra geesse ture. Kaapiteen Ibraahim Traorénis aangotti kan dhufe yeroo uummanni rakkina hamaan gaagaamee abdii kutee boqonsaa cabe kanatti yoo ta'u, rakkinoota kana jidduudhaa carraa gaariin jira jedhanii yaaduu fi amanuun mataansaa addatti kutannoo addaa gaafata ture. Burkina Fasoon bakka itti kufte kana daaraa ishee dhadhaattee akka kaatuuf carraaqqii eegale. Traorénis warraaqsa jijjiirama kanaa dhugaa gochuuf wayita carraaqqii eegalutti alaayis ta'ee keessaa sagaleewwan dheekkamsaa baay'een dhagahamuu jalqabanii turan. Keessumattuu warra Faransaay hundumaa eega duguugee ari'ee boodaa fi qabeenya biyyattii dhuunfachuun kaampaaniiwwan biyya keessatiin akka dhuunfataman eega godhee booda biyyoonni dhihaa duula isa balaaleffachuu fi maqaasaa xureechuu ifatti irratti gaggeessuu eegalan. Kaapiteen Ibraahim Traorén malaamaltummaa fi qisaasa'iinsa qabeenya biyyattii ittisuufis biiroowwan hooggantoota biyyattii hundumattuu CCTV kaameraa eega galcheen booda mataa isaatirraa jalqabuun qabeenyi hooggantoota biyyattii akka galmaa'u wayita gochuu jalqabetti gungummiin isarratti ka'u jabaachaa dhufeera. Kanuma hordofuun aangoo qabatee ji'oota 3 osoo hin lakkoofsisin yaaliin ajjechaa jalqabaa irratti gaggeeffameera. Jeneraala fedhiinsaa jalaa tuqame jedhame tokkoon kan qindaa'e yaaliin ajjechaa jalqabaa kun ogasuma fashalaa'uus danda'eera. Yaaliin kunis barumsa guddaa kan kenneef Traorén humna tikaa fi waraanaa biyyattii haaromsuu fi Raashiyaa waliin waliigaltee mallatteesseera. Kanaanis tika dhuunfaasaa fi humna tikaa waraana biyyattiis haala amansiisaa ta'een jabeessee ijaaruu danda'eera. Bakka adda addaatti dhokachuun uummata biyyattii nagaa dhowwaa kan turan shororkeessitoota biyyattii keessa maadheeffatanis bakka isaan seenan seenee teechuma dhaabbii isaan dhoowwuun dadhabsiisuu danda'eera. Gochi kun kan isaan rifachiise diinonni Burkina Faso fi abbootiin garaa fedhiin isaanii jalaa tuqame immoo pirezidaantichi garaa isaanii bira darbee jiruu isaaniif iyyuu balaa ta'uu waan hubataniif dafanii isa dhabamsiisuuf sochii eegalanii turan. Traorén of dagata jedhanii yeroo yaadanitti yaada isaaniis galmaan gahachuuf carraaqqii jalqabanii ture. Guyyaa gareen kubbaa miilaa biyyaalessaa Burkina Faso tapha gulaallii gaggeessuu halkanitti yaalii isaanii gaggeessuufis murteessuun sochii eegalan. Yaalii ajjechaa kanas adda durummaan kan qindeessan Faransaay pirezidaantii duraanii biyyattii fi Hinarii Damimbaa kan jedhamu nama masaraa mootummichaa haalaan keessa beeku yoo ta'an, mana jireenyaa Traoré cinaatti boombii awwaaluudhaan yeroo isaa eegee akka dho'u gochuun ajjeesuu ture yaaliin isaanii. Battala sanatti garuu yaaliin isaanii fashalaa'uu danda'eera. Isaanis tasa yoo yaaliin kun milkaa'uu baate jechuudhaan barii guyyaa sanaa konkolaataa pirezidaantichi fayyadamurratti boombii qindeessuun dho'ee akka ajjeesuuf garee tokko qopheessanii turan. Yaaliin kunis fashalaa'uu kan danda'e yoo ta'u, namoonni yaalii kana keessatti hirmaatan pirezidaantii biyyattii duraanii kan biyyattii keessa hin turre malee namoonni biroo hunduu to'annoo jala oolaniiru. Yaaliin kunis namoota miseensa waraana biyyattii hin taaneen kan yaalame isa jalqabaatis jedhameera. Yaaliiwwan ajjechaa Traoré hundayyuu duuba Faransaay akka jirtutti dubbatamaa tureera. Basaastonni Faransaay 4 Burkina Faso keessatti qabamuudhaan eega qorannoon cimaan irratti godhamee booda ragaawwan qabatamoon hedduun irratti argamaniiru. Basaastonni kunniin qorannoo cimaa isaan irratti godhameen booda ragaanis eega irraa fuudhameen booda jaarsummaa Morokootiin akka gadi dhiifaman ta'us odeeffannoowwan hedduus baasanii turan jedhameera. Yeroo sanatti Traoré fi dhaabbanni tikaa biyyattiin ragaawwan murteessoo ta'e argatanii turanii jedhameera.
Yeroo kanaan boodas galteewwanii fi leenjiiwwan adda addaan kan jabaate humni basaasaa fi tika odeeffannoo Burkina Faso maloota adda addaa fayyadamuun fonqolcha mootummaa biroo gaggeessuuf Faransaay fi pirezidaantii duraanii Toogoo jiru wajjin shira xaxamaa tureef odeeffannoon dafee isaan gahaa waan tureef aangawoota duraanii abbootii qabeenyaa fi namoota miidiyaarra hojjetan 113 to'annoo jala oolcheera. Akka fedha ishiitti qabeenyi mancaasaa ture kan jalaa hafe Faransaay gantoota biyyattii adda addaa fayyadamuun irra deddeebiin yaaliin taasiste waan milkaa'uu fi dhabeef dhaabbilee miidiyaa, dhaabbilee gargaarsaa, finciltootaa fi akkasumas imbaasiiwwan biyyoota Awurooppaa Burkina Faso jiran fayyadamuun Traoree uummata irraa fageechuu fi adda baasuuf akkasumas uummata biyyattiis burjaajechuuf duula biraas jalqabdee turte. Traoreenis namoota miidiyaa duula kana keessatti hirmaatan adda baasuun to'annoo jala kan oolche yoo ta'u, miidiyaalee qabiyyeewwan sirna hin qabne lammiilee biyyattiif dhiyeechanis tamsaasa isaanii akka adda kutan gaafatus isaanis didanii shororkeessitoota miidiyaatti dhiyeechuun jijjiiramaa fi nageenya uummanni argate xiqqeessuun gufachiisuuf carraaqqii isaanii itti fufan. Yeroo kana Traoreenis miidiyaalee isaanii gocha kana raawwatan kanneen akka BBC, France 24 fi VOA biyya isaa keessatti akka hin dhaggeeffatamne cufuun gaazexeessitoota isaanii dugugee biyya isaa keessaa ari'e. Dhaabbilee isaa waliin hidhata qabanis akka cufaman godheera. Miidiyaaleen kunniinis Burkina Faso keessaa erga ari'amanii booda sagalee tokkoon mootummaan Traoree walabummaa odeeffannoo fi miidiyaatti kan hin amanne abbaa irree gaazexeessitoota hidhuudha jechuudhaan sa'aatii 24 guutuu oduu sobaa irratti hojjechuudhaan hojii maqaa balleessuu irratti gaggeessuu jalqaban. Traoreenis nama biyyasaa fi uummata isaa dabarsee hin kennine akkasumas waan jedhe nama hojjetee agarsiisu waan ta'eef sadarkaa addunyaa guututti ijoo oduu miidiyaalee ta'uu danda'eera. Dinqisiifannaa guddaas argateera. Miidiyaalee hawaasaa addunyaa guututti guyyaan maqaansaa osoo hin kahin suuransaa osoo hin maxxanfamin nama hin oolle ta'uu danda'eera. Waggoota dheeraadhaaf karra isaanii cufatanii weerara aadaa biyyoota dhiyaarraa biyya isaanii tiksanii asiin ganga'an biyyoonni akka Kooriyaa Kaabaa, Kuubaa fi Venezuelaa karaa hooggantoota isaanii dinqisiifannaa isaaf qaban ibsachuun Burkina Faso waliin hojjechuufis waliigaltee mallatteessaniiru. Yeroo kana miidiyaaleen warra dhiyaa duulli maqaballeechii isaan gaggeessaa turan bishaan akka dhuge hubatan. Traoreenis duula yaalii maqaballeechii fi ajjechaa warri Faransaay fi jaleewwan isaanii godhaa turanii fi ammas gochaa jiran kanarratti miidiyaaleef ibsa kennee ture. Ibsa isaa kanarratti hojiiwwan haga ammaatti ittiin milkoofne kanneen haaluma kanaan itti fufuuf caalatti kutannoo qabaachuu qabna jedheera. Kan amma eegalle warraaqsa hunda keenyatti. Warraaqsi kunis imala bilisummaa yoo ta'u, galmi keenyas kallattii hundaanuu of danda'uun uummanni keenya rakkoo keessaa bahee nagaan oomishatee jiruu qananii akka jiraatu gochuudha. Biyyi teenya yeroo ammaa kana kan barbaaddu nama hojjetee ishii jijjiiru. Uummata nyaatee buluunsaayyuu hin mirkanaa'in qabattee oduu sobaa warra dhiyaa kan diimokiraasiin nan hordofa yoo jenne harkuma keenyan qileessenna. Ji'oota muraasa darban kanatti roga hundaanuu milkaa'inni argameera. Beekamtiin kanaaf kenninu akkuma jirutti ta'ee waggaa kana dhumarratti yoo xiqqaate Burkina Faso daandii mijataa irra buusuuf jaalala biyyaa carraaqqii fi kutannoo kanaan dura ture dachaa gochuutu nurraa eegama. Carraaqqii waliin goone waan galmaan geechaniif guddaa isin galateeffanna jedheera. Traoreen yaalii ajjechaa fi fonqolcha mootummaa irrattis diinonni keenya carraaqqii fi imala daandii milkaa'inaa jalqabne gufachiisuuf yeroo hundumaa akka rafanii hin bulle beekuu qabna jedheera. Shororkeessitoota ulaa hundarrattuu hafuura baafachuu nu dhoowwan duguugnee biyya keenya keessaa baafnee biyya keenya kan to'anne ta'us diinonni keenya ammalleen akkuma irriiba dhabanitti jiru. Namootumti keenya ta'an garuu garaa isaanii malee biyya kan hin qabne maallaqaan mooksamuun gochaa isaanii raawwachaa jiru. Dhiyeenyuma kana kan qabne dabalatee gareewwan shororkeessoo hedduu agarreerra. Diinonni keenya kunneen yeroo hundaa of dagannaa keenya eegu. Kanaafuu halkanii guyyaa dammaqinaan dhaabbachuun isinirraa adda ba'uu hin qabu. Kana yoo hin goone ijoolleen teenya boru nu gaafatu. Abboonni keenya rincicoo fi sodaatoo turan jedhanii nu arrabsu. Kana yeroo hundumaa yaaduu qabna. Diinonni keenya fagoo hin jiran. Biyyoota hooggantoota laafoo qaban fayyadamanii waan danda'an godhuu ittuma fufu. Kanaafuu uummatas ta'ee hojjetaan mootummaa kamuu kan durii caalaa dammaqinaan biyyasaaf waardiyaa dhaabbachuu qaba. Uummannis milkaa'ina argame cinaa ba'ee akka dhaabbatuun gaafadha. Haa ta'u malee Traoreen yakka maalii hojjeteeti kan akkanatti duuti itti murtaa'ee ajjeechaaf barbaadamu jennee yoo gaafanne immoo deebinsaa dhokataa miti. Burkina Fasoon qabeenya warqiitiin Afrikaarraa jalqaba irratti biyya argamtuudha. Oomisha jirbiitiinis Afrikaarraa biyya sadarkaa duraarratti argamtuudha. Kanaan alattis koobbarii, ziinkii fi liitiyeem albuudonni jedhamanis baay'inaan keessatti argamu. Albuudonni kunniin ammoo Faransaayif nyaataa fi dhugaatii ta'uu bira darbee diinagdeeshis utubanii kan qabanidha. Sababa kanaaf fakkaata michoonni fi ergamtoonni Faransaay kan Traoree ajjeesan malee irreen isaan qabuu dideef
biyyoota Niijer, Maalii fi Burkina Faso qofa keessaa iddoo qubannaa kan qabu daandiin qilleensa Faransaay biyyoota sadan keessaa al tokkotti guutummaatti ari'amuun qubannaa dhowwameera. Kana dura Firaansi albuudota biyyoota kanneen keessaa hammarrattee fudhattuun alatti daandiiwwan qilleensaa biyyoota sadan kanarraa qofaa waggaatti doolaara biliyoona 100 lakkaa'amu argatti ture. San hundaa har'a dhabdeerti. Yeroo ammaa kana wanni ishii roomisiisee teechumaa dhaabbii ishii dhowwees faayidaan guddaan kun micciiramee harkaa fuudhamuudhaan akka ta'es ifa gala. Firaansiif ergamuudhaan kaayyoo ishiitis galmaan ga'uuf gantoonni muraasni kunniinis sababa qabu. Firaansi deebitee Burkina Faso yoo qabatte qabeenya biyyattii hamma dandeechu saammattee yoo quufte haftee ishii doolaara muraasas taatu itti darbitu waan isaan jalaa danqameefi. Kana biras darbuun biyyoota Maalii fi Niijer kan kana dura faayidaa guddaa irraa argattu albuuda yuuraaniyeemis na dhabsiise jettee kan amantu Firaansi Tiraahooree ajjeesuuf torbee darbe kana keessa yaalii ajjechaa isa guddaa jedhame gaggeessitee turte. Uummata Burkina Faso biratti nama beekamaa fi dhageettii guddaa qabu tokko kan tasumallee gocha akkanaatiin shakkamne maallaqaan sossobuudhaan gara biyyaatti eega ergitee booda namoota Tiraahoreetti dhiyoo ta'anii fi isa ajjeesuu danda'an eega filachiistee booda itti ergitee ergama ajjechaa ishii akka raawwataniif taasiftee turte. Namni kun magaalaa guddittii Ogaaduuguu eega galee booda biyyatti dhageettii fi kabajaa waan qabuuf nama Tiraahoreetti dhiyeenya qabuu fi isa ajjeesuu danda'u argachuuf yeroo itti fudhanne. Ergama kana namoota isaaf raawwatan namoota tikaa lama hoteela ofii qubatee jirutti eega yaamsisee booda opereeshinii barbaadame itti himuun dura waan inni jedhuun hundumaa fudhachuu fi ergama inni itti kennu kan raawwatan yoo ta'e tokkoon isaaniitiif doolaara miliyoona 5 akka kennu yoo fedhanis immoo ergama isaanii bahuun duras ammuma akka kaffaluufi danda'u itti hime. Namoonni tikaa kun lamaan isaanis ergamni jedhame kan akkamiyyuu yoo ta'e milkaa'inaan akka raawwachuu danda'an isatti himu. Innis ergamni isaanii Tiraahooree ajjeesuu akka ta'e ifa isaaniif godhe. Namoonni tikaa kunniin lamaan isaanii battala sanatti dhimmichi kan isaan rifachiise ta'us miira isaanii dhuffachuun opereeshinichaan walii galuu isaanii ibsuun maallaqichi dursa akka isaanii kennamuu fi ergamicha booda maqaan isaa akka tasallee hin dhaamne isaaf ibsuudhaan amantaan akka isaanirratti gatamu godhan. Maallaqichaa fi snaayiparii namichi qopheeche rasaasa baay'ee waliin erga irraa fuudhanii hoteelaa bahanii booda kallattiidhaan Tiraahooree bira dhaquudhaan waan ta'e hundumaa isatti himan. Waan namichi kun isaanitti kenne maallaqa doolaara miliyoona 10 qawwee snaayiparii fi rasaasa jiru hunda Tiraahoreetti kennan. Battaluma sanatti ajaja Tiraahoreetiin namichi hoteela qubatee ture keessatti to'annoo jala kan oole yoo ta'u ragaalee bilbilaa fi kompiitaraa namicharraa argameen namoonni gurguddoon baay'een gocha kanarratti ni hirmaatu jedhamanii hin eegamne hedduunis qabamaniiru. Humni waloo namicha kana qabuuf bobba'e kunis ulfaatina ragaalee dabalataa argatirraa kan ka'e eenyummaa namicha kanaa iccitiin qabuu filateeraa jedhameera. Tiraahoreenis sababa namoota tikaa lamaan biyya isaanii jaalatan kanaan yaalii ajjechaa irratti aggaamame 21ffaa irraayis hafuu danda'eera. Tiraahoreen egaa aangoo qabate waggaa 2 walakkaa qofa ta'us yaaliiwwan ajjechaa 21 irratti gaggeeffaman irraa miidhama qaamaa tokko malee hafuu isaatiin barruuleen biyyattii keessatti maxxanfaman fuula gaazexaa isaanii irratti goota du'a dandamachuu danda'e mata duree jedhuun baasuu irratti argamu. Kan kun nuti jennee halaala ta'uun kunooti jedhee waaqni nutti agarsiisu jechaa hawwii keenya ibsachuun kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya chaanaalii keenya like, subscribe, share walii gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa isin jennaa sagantaa irraaf qabanne kan goolabnaa fayyaa ta'a.